fudhatina olola gadduutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin dhimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin dhimoona itti Shamsuu Bashirii Honge Caamaamaa fi beela Oromoota godina Booranaa mudate lubbuu baraaruuf gargaarsi lukkurraa lubbuutti jiruun ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiranii walitti qabamaa jiru jabaatee itti fufeeti jira. Yeroo ammaa biyya keessatti ilmaan Oromoo baankiilee Oromiyaa keessa jiran garagaratti lakkoofsa herregaa banuudhaan uummata keenya godina Booranaa keessatti balaa hongeetiin rakkachaa jiran gargaaraati jiran. Gargaarsi kun biyya keessatti adda durummaadhaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi waayiloota isaatiin kan walitti qabamaa jiru hoggaa ta'u isaanis karaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan ilmaan Oromoo biyya keessaa fi ala jiran qindeessanii namuu hanga dandeettii isaa gumachaati jira. Gargaarsa walitti qabamaa jiru kana irratti hirmaachuudhaan yeroo ammaa abbootiin qabeenyaa Oromoo artistoonni fi namoonni bebbeekamoon hirmaachaati jiran. Kanneen keessaa abbaa qabeenyaa Oromoo jabaa fi yeroo adda addatti gargaarsaan Oromoo bira dhaabbachuudhaan kan beekamu obbo Yaadataa Junaydii uummata keenya Booranatti hongee fi beelaan miidhaman baraaruuf qarshii miliyoona 10 arjoomeeti jira. Gama biraatiinis abbaa qabeenyaa Oromoo biraa kan ta'e obbo Tokkummaa fi ta'e uummata isaa Booranatti hongeen dhumaa jiruuf maallaqa qarshii miliyoona 8 gumaachuu danda'ee jira. Manni marii mootummaa naannoo Harariitis Oromoota godina Booranaa keessatti hongee fi beelaan miidhaman gargaaruuf deeggarsa qarshii miliyoona 10 gumaachaniiti jiran. Mootummaan naannoo Hararii deeggarsa akkanaa akka fuulduraafis cimsee itti fufu ibseeti jira. Gama biraatiin kantiibaan magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin maallaqa qarshii miliyoona 102 maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin arjoomaniiti jiran. Kun osoo kanaan jiru dhaabbileen gargaarsa Oromiyaa keessa soso'an rakkoo namoota Oromiyaa keessatti mudateef xiyyeeffannoon barbaachisan akka laatamuuf waamicha dhiyeessaniiti jiran. Dhaabbileen miti mootummaa lakkoofsaan 12 ta'an kanneen ibsaa gamtaa namoomaa ja'uun baasaniin jiraattonni naannoo Oromiyaa miliyoona 14 ol ta'an sababa hongee fi walitti bu'iinsaatiin gargaarsa nyaataa hatattamaa akka isaan barbaachisu kan dheeraan hoggaa ta'u isaan kana keessaa kanneen miliyoona 3 tuqaa 6 ta'an qe'ee isaan irraa kan buqqaan ta'uu ibsaniiti jiran. Hongee godina Booranatti uumeenis loowwan 46 ol ta'an du'uu fi maatiin baay'een loowwan qaban dhabuu isaanii kan ibsichi dhaabbata kanneenii jiraattonni naannichaa hedduun hanqina nyaataa madaalaa jiddu galeessa irratti mul'achaa kan jiru hoggaa ta'u kunis yeroo dhiyootti gara sadarkaa olaanaatti ce'uu akka danda'u akeekkachiisaniiti jiran. Haala waliigalaa Oromiyaa keessattuu godina Booranaa keessa jiru jiraattotaaf yaaddessaa ta'u kan eeree ibsi gamtaa dhaabbilee gargaarsaa kunneen seenaa Booranaa keessatti hongeen akkasii mudate hin beekuusi jedhaniiti jiran. Yerootti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa araara buusuuf waraana bilisummaa Oromootiif waamicha dhiyeessaa jirutti mootummaan federaalaa ammoo gama isaatiin raayyaa ittisa biyyaa akkaan guddaa ta'e gara kutaalee Oromiyaa garagaraatti bobbaasaa jiraachuun barame. Dulli bobbaa waraanaa kunis ganama har'aa irraa eegalee bifa adda addaatiin konkolaataa waraanaa gurguddaan adeemsifamaati jira. Viidiyoon godina addaa naannoo Finfinnee Burraayyuudhaan dhaqqabee wayitaa raayyaan ittisa biyyaa konkolaattota fe'iinsaa fi kan namoota deddeebisaniin guutamanii imalaa jiran ni mul'isa. Akka qeerroon Burraayyuu irraa dubbifnee BBC'f yaada laatetti waraanni amma gara Oromiyaaf fe'amaa jiru kun guyyoota muraasa dura meeshaalee waraanaa isaanii konkolaattota waraanaatiin isaan dura fe'amee turuu himeeti jira. Kanaaf afaan tokkoon araara buufna jecha afaan kaaniin ammoo lolaaf qophaa'aa jiraachuun Oromiyaan dirree waraanaa akka taatuuf waan itti yaadame fakkaata jechuun himeeti jira. Hundeessaa fi pirezidaantii paartii Baaldaraas kan ta'e obbo Iskaandar Naggaa guyyaa kaleessaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti bakka Buree jedhamtutti humnoota mootummaatiin to'annoo jala ooleeti jira. Obbo Iskaandar Naggaa erga paartii Baaldaraas jedhamu hundeessee geggeessuu jalqabee kaasee magaalaa Finfinnee keessatti finxaaliyyaa Amaaraa ijaaruudhaan olola jibbiinsaa Oromoo irratti oofisaa kan ture hoggaa ta'u magaalaa Finfinnee qaama Oromiyaa osoo hin taane ollaa Oromiyaati jechuun bulchiinsa mataa ofii qabattee naannoo akka taatu ni qabsoofna jechuun Oromoota magaalaa Finfinnee irraa mirga tokkollee akka hin qabnee fi afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti afaan hojii akka hin taaneef ni honna jechuun Oromoof jibbisa daangaa dabre qabaachaa akka ture ni beekama. Obbo Iskaandar Naggaa erga waggaa dabree mana hidhaatii baheen booda gara kaaba biyyattii naannoo Amaaraa deemuudhaan hidhattoota finxaaleeyyii faannoo fi injaan bakka isaa hidhatanii qubsuma godhatanitti deemee dubbisuudhaan barbaachisummaa qabsoo karaa hidhannoo irratti haasawaa jibbiinsaa Oromootiin guutame godhaa akka ture ni yaadatama. Osuma haala kanaan jiru ji'oota dura yoo siyaasa irraa bilisa ta'eetiin jira ammaan booda ani miseensa paartii Baaldaraas miti jechuun erga labsee booda achi buuteen isaa yeroof dhabameeti ture. Haa ta'u malee Obbo Iskaandar Naggaa yeroo dhabamus inni qabsoo waraanaa geggeessuuf karaa naannoo Amaaraa deemee finxaaleeyyii faannoo akka jaaraa tureetu mirkanaa'e. Odeeffannooleen arganne akka mirkaneessanitti Obbo Iskaandar Naggaa dhiyaa Goojjimitti finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jaman gurmeessuun maqaa bilisa baasaa magaalaa Finfinnee jedhamu itti moggaasee mootummaa federaalaa humnaan kuffisuuf akka carraaqaa tureetu dhagame. Akkasumas finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo finjaan inni gurmeesse lixa Oromiyaatti daangaa ce'uun ilmaan Oromoo jumlaan fixanii warra morma uummata keenyaa muree mukatti fannisee dhiichisaa ture keessaas harki isaa akka jiru beekameeti jira. Kun osoo kanaan jiru guyyaa kaleessaa Obbo Iskaandar Naggaa naannoo Amaaraa naannoo Buree jedhamtutti humnoota mootummaatiin marfamee to'annaa jala kan oolee hoggaa ta'u akkuma to'annaa jala ooleen gara magaalaa Baahir Daar geeffame halkan idaa raayyaan ittisa biyyaa fuudhee akka gara magaalaa Finfinnee fidee odeeffannooleen bahaa jiran ni mirkaneessan. Guyyaa kaleessaa battaluma Obbo Iskaandar Naggaa to'annaa jala ooletti haati manaa isaa Aadde Sarkaalam Faasil mootummaan naannoo Amaaraa abbaa manaa isii to'annaa jala oolchee mootummaa federaalaatiif dabarsee akka hin kennine waamicha mootummaa naannoo Amaaraatiif dhiyeessitee turuun isii ni yaadatama.
walitti bu'iinsa bulchiinsa Somalilaand gama bahaa Itoophiyaa daangessituutti ka'ee wal qabatee namoonni kumaatamatti lakkaa'aman gara Itoophiyaa baqatanii jiraachuun dhagame. Ameerikaa fi biyyoonni lixaa walitti bu'iinsaa fi hokkarri torbaanotaaf itti fufee akka dhaabbatuu fi deeggarsi namummaa kanneen buqqaan bira akka ga'u dhaamaniiti jiran. Bulchiinsa Somaaliyaa irraa ifatti foxxootti akka biyyatti kan of yaamtu Somalilaand lolli gabaafamuu kan eegalee baatii gurraandhalaa keessaa eegaleeti. Laas Aanood magaalaa guddoo naannoo Sool yeroo taatu magaalaa guddoo Somaaliyaa Mogadishoo irraa gama kaaba bahaan kiiloomeetira 1,000 fagaatteeti argamti. Somalilaand mootummaan abbaa irree Ziyaad Barree erga kufeen booda walabummaa isii kan labsatte hoggaa ta'u addunyaan garuu ammallee beekamtii idil addunyaa osoo hin kenniniif hafteeti jirti. Gosti dhulbaantee ja'aman Somalilaand dabalatee Puuntlaand keessa jiraatuuf yeroo dheeraaf hundeeffama Somalilaand garuu walabummaa isii mormaniiti turan. Gaggeessitoonni gosaa kanneen baatii gurraandhalaa keessa mootummaan Somalilaand rakkoo nageenyaa furuu hin dandeenye jechuun mormii eegalaniiti turan. Abbaan lola jalqabee ifatti beekamu baates erga horeen qondaaltotaa duriiwwan amantii fi dhaabbilee siviilii ibsa baasuun bulchiinsa Somalilaandiif beekamtii akka hin kennamneef bulchiinsa Somaaliyaa jala seenuu isaanii guyyaa tokko booda lolli eegaleeti jira. Lola kana keessaas waraanni Somalilaand fi milishoonni magaalaa fi naannoo magaalaa Los Aanood qooda fudhatanii jiranii jaame. Milishoonni kanneen dursitoota gosaa dhulbaanteef amanamoo akka ta'anis odeeffannoon bahee ni mul'isa. Mootummaan naannoo Somalilaand milishoonni Puuntlaand irraa deeggarsa qaban buufata waraanaa magaalaa Los Aanood jala jiru irratti haleellaa banuu deeme. Puuntlaand qaama mootummaa federaalaa Somaaliyaa ta'u malee akka Somalilaand walabummaa akka hin feene himama. Puuntlaand kan kana dura magaalatti to'attee beektu garuu waan kana keessaa qooda hin qabu jechuudhaan waakkatte. Mootummaan Somaaliyaa jihaadistoonni Somaaliyaa keessa Al-Shabaab harka akka qaban ibsee ture garichi garuu dubbii kana waakkateeti jira. Lola kana keessa manneen jireenyaa buufataawwan fayyaa dabalatee haleellaan irratti banameeti jira. Lola guyyoota muraasaa booda waliigalteen dhukaasa dhaabu waliigalamee kan jiru ta'us waliigaltichi akka cabe gareewwan lamaan wal himataati jiran. Filannoo biyyaalessaa baatii sadaasa dabre keessaa adeemsifama jedhamee ture yeroo biraatti dabarfamuunis muddama biraa uumeeti jira. Lolli ifatti gurraandhala keessa eegaluu dura garuu baatii muddee keessa qondaalli paartii mormituu erga ajjeefee booda walitti bu'iinsi ni ture. Amajjii keessa mormitoonni daandiitti ba'uun mormii ibsan humnoota nageenyaa walii walitti bu'anii lubbuun namoota hedduu dabreeti ture. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii sababa walitti bu'iinsa kanaatiin namoonni kumaataman lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu deeme. Kanneen 180 ta'an achuma Somaaliyaa keessa kan daatan yoo ta'u kanneen 80 ol ta'an immoo gara Itoophiyaa baqachuu ibsee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Lola torbaan lama waliif deemaa jiruun namoonni 100 ol ajjeefamuu fi isaa ol kan tilmaamaan madaa'u BBC maddeen hospitaala irraa argadhe jeen gabaaseeti jira. Ameerikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii walitti bu'iinsi kana. Olola diinaatiin abdiin fudhatina olola gantuutiin abdiin fudhatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin ni moona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin ni moona.